baay'een ijoollee biyya Arabaa jiranii kun immoo sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti yoo xiqqaate torbee keessatti namoota lama sadiitu boo'a. intala mataan gadhiisee biyyatti galchanii brother. Waan hin falmu qaban falmaa jira. Waan hin naagaleera malee. Ijoolleen kun qulqulluudha. Qulqulluu isa jettuu osoo hin taane qulqulluun immoo Rabbi qofaadha. Namni qulqulluun hin jiru. Naaturi kaa. Sittan hima dhaggeeffadhu kaa. Naaturi. Qulqulluudha isarra deddeebitee waan dubbattee fan sitti hime beektaa. Na jaallata taanaan maallaqa ergi. Tuza point keessaa baasee gurbichi jechuudha. Dubartoonni jechuudha. Onni qulqulluu namoonni nama jaallatan jiru. Intalattiin Dubaay jiraatti. Mucaan Masri jiraatti. Namni kuni gaafa mana ijaaruu eegalu ishii karoorfateetti galee galtee fuudhanii rooma ishee. Namoota afurtu ishii janajjana. Heeruma dhabaamannaa wa'i. Heeruma maqaa jijjiirannaa wa'i. Duraan ala ture jetti. Boqqolloo waaddichi daandii gubbaa teesse. Gaafa galtu yookaan quraanatu itti qara'ama yookaan tsabala deemti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya wal falmiin keenya kun akkuma itti fufetti jira. Wabiitu injifata moo taaddeetu injifata? Isin yaada keessan karaa comment section nuuf barreessaa. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan like, subscribe, share akkasumas yaadaaf qeeqa keessan karaa comment section nuuf barreessuun irraanfatina. Galatoomaa hordofaa. Okay. Itti amansiisuudhaaf. Thank you so much. Isa booda karaatti ishee deeffatee jira mire waan barbaachisu hanga silaati akkuma saani gaafa mirguu didu maal jala godhani waa jala buusanii jechuudha. Sa'a silaati jabbiin dhiyeenyatti jalaa duute maal godhani gogaa jabbii duutee sanirraa wanti godhaniit galabaa keessatti naqaniit yookaan cidii keessatti naqaniit fuuldura dhaabu. Sana booda akka jabbii uf duraa qabuutti maal godha gogaa sana arraabaati. Suni beeladaadha. Namni illee beeladuma yaadu waan biraatiin miti. Kanaaf maalitti amansiisitti fakkaate fuuldura dhaaba fidee picturii jaalalaa wa'ii ka isiin halkanii guyyaa waa'ee sanaa yaaddu wa'ii fuuldura kaa jaalala sana akka isheen arraabdu godha. Picturii jaalalaa yookaan immoo maalidha hanga mootoo jaalalaa ishii bocuutti jechuudha. Namni kun numa jira namni kana argatte even jaalala dura dabartise sanatti እንድትጸጸት ማለት ነው። በቃ ኦቶ ጀልቀሙ ወራዩ ሲበሬ ጅራዴ ዋን ጀዱ ወይት ይሸፊት ዋን በርባዶ አርገቴሚ ብራኩ ተኩንለ አርገቴ ይሴ ዴሜጀ ለመፋን ኩን እንዲ ጀልቀባ በርሲሳ ጃላላ ተኤዱፌ እንዲ ለመፋን ሞ ዶክተር ጃላላ ተኤዱፌ እንዲ ሰደፋን ኩን ሞ ፕሮፌሰር አጀላ አመንቲ ጃላላ ተኤዱፌ አመንቲ ማሊሺ ጎዳ ማሊ ጋፈዳምቴ ማልከኒ Bitaake gaafa rukutan ta'e beekte. Nama amantii ta'eef. Sheekii yookaan qeesii ta'eef. Darasaa yookaan diyaaqonii ta'ee jechuudha. Miirota ishee burkutaa'an san walitti qabee nama maal godhudha namni kun immoo nama gara jireenya jalqabaatti ishee deebisu amantii keetti deebii rabbii keetti deebii maalii keetti deebii maalii keetti maqaa amantaatiin intala kana maal godha namni kun mee du'aa ishii godha. Mee waaqayyoon sii kadha mee akkasiin sii godhaatu dhufa. Nama amantii kana namni bitama yeroo baay'ee hin kufaniif miirri isheen keessa jirtu kun immoo caalaatti kufuu dhiiftee akka isheen nama sanaa gangalatu ishee taasisaa jechuudha. Mee masgiida wayii ijaarraatu dhufa. Maallaqni ni ergama. Parsantii wayii garas deema. Parsantii wayii garam deema. Hiriyuma kana. Gara nam isumatu deemee maalitti jijjiirama sitti fakkaate? Hiriyaadha. Jaalalatti jijjiirama. Argatte? Bakka kana gaafa ga'an immoo isa jalqabaa caalaayyuu shamarran maalidha? Dadhaboo. Baay'ee dadhaboo. Gama amantii kanaan baay'ee nama amanoodha. Hin amanu. Akkan kaanetti kufanitti harka duwwaa achii as biyyatti galuu jechuudha. Gaafa galtu yookaan quraanatu itti qara'ama yookaan tsabala deemti. Okay. Amma tokko barsiisaa jaalalaa. Lama doktora jaalalaa. Sadaffaan amantii jaalalaa. Afraffaa kana maalaa jennu namni afraffaa wayii sin nyaata. Kana bira dabarte. Sitti meen jira bakka. Ila namni wayii dhufa. Waanuma hafee namni walitti qabu jechuudha. Naakottu. Nama konkolaataan qeleerraa kufee maal godhan sitti fakkaate yookaan harka fuudhanii awwaalu yookaan immoo miila fuudhanii awwaalu yookaan homaa argatan wayii walitti qabanii maal godhu gara qabriitti naqu. Awwaala isaati jechuudha. Nama ishee awwaalu wayiitu dhufa. Ila nama ishee awwaalu karaa lamaan tokko caalaattuu akka isheen baddee karaarra baatu
uffata gattee namoota baay'ee arginu waan ta'eef daandiirratti. Baay'ee. Duraan ala ture jetti boqqolloo waaddichi daandii gubbaa teessee. Isa qofa miti. Hojii tuffachuu deemaan jiru. Tinsi dhufa. Yookaan immoo daandiirra deebi. Wayaa gattee. Wayyaa gatuu qofa osoo hin taane namuma arabaan dhufe yookiin lafa akkasiin ture hojii achitti hojjechaan ture maallaqa kiyya nyaatameetiin hojii kana keessa galeedhaan namoota baay'ee isaanii argeera. Araada garaagaraa keessa jiru even haga maallaqaan sagaagaltummaa. Isa sana utuutti itti deebina. Si kaasuuf hin jira. Qabxii amma siin jedhe kanatti. Awwaalaa jaalalaati siin jedhee hin jira. Qaamni afraffaa dhufu jechuudha. Argattee akka taatee bayyanattee maallaqa walitti qabanii fi sooshaal miidiyaa kanarraa iyyanii jedhaniit du'aan ishee maal ta'a? Biyyatti gala. Namni waan qabne du'aadha. Hiyyeessi du'aadha. Argattee sanuu namni allamaa sadii afur waraanname kun jechuudha. Karaa lamaan saanduqa reenfaa isheedhaa qopheessa. Achi as dhufteet dhabaamannaan hin jiru. Maqaa jijjiirachuu waan jedhamu beektaa? Namuma ta'e wa'iitti achi ishee irkisan. Maatiinis. Argattee? Hin heerumti. Heeruma dhabaamannaa wa'ii. Heeruma maqaa jijjiirannaa wa'ii. Heerumti. Maquma hawaasa sana. Maqaa jijjiirrattuudhaaf. Argattee? Isheen kaan daandiirra baate. Afaan hawaasa jalaa hawaasaa jalaa. Waggaa ganaa akkana turte dhiiratu maallaqa irraa nyaati. Maqaa jedhu san geeddarachuudhaaf heerumteedhaan jecha lamaa sadii jedhanii ofirraa gaggeessu. Qaama nama afraffaa kanatti. Isheen kaan immoo maqaa lamaa sadii baatteet al lamaa sadii cabdeet cabasan walitti qabatteet yoo maatii gaarii qabaatte maatii ishee cinaatti hafti. Gargaartuu taate. Manuma keessatti otoo hin heerumin illee. Tajaajiltuu taatee hafti. Jiru waan ta'eef. Nan xumura ishee kanan xumura. Xumuree garuu. Xumuratti deemaan jira. Afachuun naa xumuratu. Okay. Yaadi jettee haa ta'u. Okay. Gaariis haa ta'u. Yaada isaa kanan fudhattu ati. Wanti kun reyaalitii miti. No, akkasichaan jiru bara. Lamma laali akkuma jirutti ta'eeti namni hundi wal qixa jechuu hin dandeessu. Jechuun barsiisaa jaalalaas haa ta'u, doktora jaalalaas haa ta'u, amantaa jaalalaas haa ta'u, yookaan immoo nama ishee awwaaluudhaaf sanas haa ta'u. Jaalallii fi ani wanta ani jedhee namni sun jaalala sanaaf hin kufiinii miti beektaa. Maaliif namni tokko deemee san boodarra namni haaraa dhufu nan jaalatu jechuu hin dandeessu. Jaalachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Jaalachuu fi qarshii ofii baasanii kennuun gargaridha jedhee. Amma nanaasaa maal sitti fakkaate yaadni kee sirriidha. Garuu wanta ani dubbachaa jiru dhimma jaalalaa miti. Dhimma jaalalaa miti. Jecha takkitti qofan dubbadha. Tokko qofa. Tokko. Wabii wanta siif hin galle tokkotu jira. Naaleenyesi anatu siin jedhe. Naakootu. Gaafa jaallattu bara. Argattee? Jaalala son qofa miti kanatti wajjin odeessitu. Waan qabdu guutuu sana waliin jaallatu. Naaf gala. Wabii maallaqni ishiin ergitu kun jaalala san konfirmi gochuudhaaf jettaati? No, isa miti. Hangan jaalladheetti waan qabu hundaan isa jaalladhaadha. Nama kana jechuuf rakkatuu danda'aadha. Biyya kana keessa jiraataadha. Hojii ittiin hojjetu. Sirriidha. Ani immoo yaada qabu keessatti jechuun amma namni kun hin baranne wanni miti beektaa. Hawaasa kam keessatti dhalanne beekna miti ree? Keessattuu immoo baadiyyaatti dhalattu yoo ta'u magaalaatti isaa dhalattu dubartii tokko ol fuudhee manatti galchee kan jiraachisu eenyudha? Ilma dhiiraati. Jira miti ree? Hawaasa keessa sirriitti jira. Gaafa jalqaba yoo ilmi dhiiraa jaarsummaa ergu maal jedha warri intala maal qaba? Maal qabaa jira? Maaliin intala keenya jiraachisuu danda'aadha? Sana dhiisi dubartootumti mataa nyaatee nama wayii gaafa filatanii qabeenya irrayyuu namni sun hojjetee jijjiiruu danda'a. Keessumayyuu yeroo ammaa kanatti waan akkasiitu jira. Namni kuni maallaqa qabaachuu irrayyuu miti beektaa. Maallaqa yeroo amma fakkeenyaaf ani har'atti maallaqa hin qabu miti. Nama hojjetu boruuf moo namni jedhee taa'udha. Namni hojjetu yoo ta'e jijjiiramu jira jechuudha boruutti. Jijjiiramu hin abdatti. Hin abdatti abdii jira jechuudha tokko. Maal qaba? Yoo hin qabaanne nama hojjetu. Nama hin hojjetu yoo taane namni kun nama daandiirra miree deemu yoo ta'e ishiifis nama biraa nama kamiifiyyuu bu'aan buusu jechuudha. Mataa isaatiifiyyuu jechuudha.
nama wayii wajjin wal jaalatte haa ta'u jaalala jechuun inni fakkeenya amma barsiisaan jaalalaa ta'u amantaa jaalalaa ta'u doktora jaalalaa ta'u jaalalli kan biraati. Namni suni ani wanta isin jedhu keessatti jaalalli sun akkuma jirtu ta'ee nama sana jaalalaan haa kuuftu hojjettee kan dhuftee gargaas galtee gaa'ela godhattee booda nama nan beeka nama akkasii jechuudha. Dubartii akkasii tokkotu jirti beektaa? Namoota afurtu ishii jana. Si jaalanna jedhuun arfan iyyuu jechuudha. Arfan isaanii sirriitti. Afran ifuu maallaqa ergiti? Lakki hin ergitu. Arfanuu akka ajaa'ibaatti ishee jaalatu. Arfanuu immoo qarshii gaafatu. Maal akka jetti beektaa? Ji'oota 8 booddee nan dhufa gara biyyaa. Maallaqa qabdi. Ji'oota 8 booddee nan dhufa gara biyyaa. Namni kun umuriidhaan xiqqoo siiteetti. Ijoolleen arfan ishee janan kun immoo ijoolleetti ishii galiidhaan gadiidha. Umuriidhaan isaanii jechuudha. Nan dhufa biyya. Na jaalattu nan dhufa biyya. Abbaa maatii kootti jaarsummaa argatu yookaan immoo xalayaa ergitu na fuudha. Yeroo sana immoo qarshii ani baankii irraa qabu guutuun baankiiti. Waliin ittiin jiraanna. Dhiironni afran amma ishee haasofsiisan kun dura biyyatti hin beeku ishii kan? Sirriitti ni ishee beeku. Erga deemtee namatu ishee beekaa nam lama onlaayinii irratti beeku. Innaa ishee janaa nama kana waan hin beekuufan jechuudha. Namni akkas jettee waan jedhe. Sibichaa osoo nama na biraa tokkoon haasofne sibichaa osoo hin taane namoota abaloonis akkuma kee kana naan jechaa jiru. Isumatti himti nama ishee nama kanatti akkas naan jechaa jiru. Isin arfan keessaan iyyuu birrii osoo hin taane jaalala barbaaddu taanaan ana fuudhuu barbaaddu taanaan nan dhufaa abbaa xalayaa ergateetu na fuudha. Nama na jaalate sanatu jechuudha. Galtee fuudhanii rooma ishee. Yeroo sana barataan ture. Waan sana dhagaheera jechuu barbaade. Wanta akkasiis hin jira. Namni akkasiis hin jira. Akkuma ammoo wabiin jedhee immoo nam tokko sababbii sanas ta'uu danda'a. Garuu nama sana hin jibbine ishiin hin jaalattiin. Wajjin haasofti yeroo dheeraa jechuudha. Namni yeroo dheeraa namoonni biraas jiru namni akkasitti jaalala nama sana faana haasa'uu fi namni kuni nama rakkate gargaaruu jechuun si'a tokko gargaarta. Umurii guutuu gargaartu yookaan immoo waggaa lama yoo ta'e ji'oota meeqa ji'oota 24 qaamni ture waggaa lama ji'oota 24 qarshii kee ergita taanaan nama tokko dhaabii asitti ammoo waan inni jedhe jira rakkina wal fakkaataatti ni himatan namoonni kun maallaqa rakkina wal yaali amma waan kamis haa ta'u kam qarshii taanaani rakkina karaa kamiyyuu haa ta'u sittan hima namni kuni dhukkubsatee hospitaala hin ciisu alatti jechuudha dhukkubsatee hospitaala ciiseen alatti qarshii hojiin hojjedhaan taanaan baraasuma jiraati jira. Ofiin hojjechuu qabaata. Osoo ishiin hin jiraanne amma ishee wanti ishii yaaduu qabdu jechuudha. Jaalala hanga barbaade jaalala keessa seeni. Hanga barbaade jaalala keessa seeni. Nama tokko hin gargaarta malee umurii kee guutuu hin gargaartuudha. Amma ilaali waan ani siin jechuu jiru ati dhaggeeffadhu ka. Umurii kee guutuu gaafa siin jedhu waggaa lama keessa teessi achi teessi. Jechuun yeroo jalqabaateef gaafa asii deemanii mallatteessanii kan seenan waggaa lamaaf. Ji'oota meeqa? Ji'oota 24 jechuudha. Ji'oota 24 kana keessatti nama lama sadii isaa bartu nama tokko qofaas haa ta'u nama tokko qarshii namni wayii rakkatee gargaarsa kan gootuuf si'a tokko sanaa olitti taanaan garuu balleessaa mucaa sanaa osoo hin taane balleessaa mataa isheeti jechuun namni tokko rakkataa hin gargaarta sanarra immoo jaalallee keetii nama jaalattuudha sibiirratti akka miidhamu hin barbaaddu ni gargaara garuu al lama sadi sanaa ol yoo daddarbe balleessaa isheeti yoo itti nyaatamtillee miti beektaa jaalalli waan biraati. Nama sana gargaaruu waan biraati. Namni kun qarshii kan mana ijaaraa yoo jedhee ijaaruu danda'a. Boru wajjin itti jiraachuu dandeessi miti. Ijaaruu danda'a yoo dhufte immoo mana sana hin danda'u taanaan jechuudha namni sun. Maaliif namni kuni gaafa mana ijaaruu eegalu ishii karoorfatee galee mana kana ijaaruudhaaf karoora baafatee galee suura kaasee erga miti. Namni kun maaliif mana ijaaruu eegalu? Jalqaba. Si dhagaan ture hanga ammaatti jechuudha. Waa tokkoon si kaasan. Ijoolleen kun qulqulluudha. Qulqulluu isa jettuu osoo hin taane qulqulluun immoo rabbi qofaadha. Namni qulqulluun hin jiru. Naaturi kaa. Sittan hima dhaggeeffadhu kaa. Naaturi. Qulqulluudha isarra deddeebitee waan dubbatteef an sitti hime beektaa. Namni kamiyyuu qulqulluun hin jiru biyya lafaa. Ilaa akkas goona. Qulqulluu rabbi qofa. Hamma ati dhaqxee hin booressineetti jira namni qulqulluun. Ilaa. Kanaafiyyuu iddoo katti naa qabi ishii kana bichaa si dubbata. Ishii kan sammatti booressite naan jette. Namni tokko qulqulluudha. Hanga dhaqxee booressitutti qofa. Keessattuu dubartoonni jechuudha. Onnee qulqulluu namoonni nama jaalatan jiru. Hanga dhaqxee booressitutti.
namni tokko dhaqee gaafa booressu namni tokko gaafa amantummaa ishee sana hatu amantummaa ishee sana fudhatu hubachuu qabdi. Sana miidhamte taanaani dooktorri sun haa dhufuyyuu malee dooktorri dhufu sun dooktora jaalalaa qofa akka ishiidhaa ta'u gochuu qabdi malee maallaqa ishee baasuu hin qabdu. Thank you so much. Ani mucaa baadiyyaati baay'isee. Anis akkasuma. Ela waatu qulqulluun erga boora'ee booda immoo intali laa deebi'ee eedee haliileessuun jira. Argatte waan boora'ee san jechuudha. Akka boora'etti hafaa miti. Wabii yaada kana baay'ee falmaa jirta baay'ee. Inoo waan hin falmu qabu hin falmaa jira. Naagaleera malee. Jecha amma jette kuni amantummaan ammati jette kuni jaalala qofarratti malee maallaqa irratti hundaa'uudha. Naakottu. Afachu. Ila gaafa gara ishee dhaqu jaalalaaf gara ishee dhaqa. Argattee ila adeemsa booda dhimma maallaqaa kun kan inni ka'u. Gaafa dhaqe si jaalladha jedheeni itti kenna taanaan isheetu dhukkubsattuudha. Innuun jedhu malee akkuma dhaqeen maaliin dhaqa waraana jaalalaa baatee dhaqaa siin jedhee jira. Itti hordeeta akka ishiin garaagarana hin ilaalle akka ishiin karooruma silaa mucaa kana shakkuutuu hin qabaannetti itti awwaaleet isa booda waan gaafatu. Argattee nama harkaa luka hiitee ija hiitee sana booda waan barbaadde yoo gaafatte harka kee jira situ seenee fudhata. Argattee sadarkaa kanatti ishee laaffiseeti kan inni maallaqa irraa fuudhu. Malee ma akka bilbilee waa'ee maallaqaa miti kan inni haasa'u jechuudha. Kottu waa tokkoon siima ila taaddee even if siin jedhamu maallaqa miti seenaa beekuu jira tarii beekuu dandeessu seenaa kana isinii jechuudha. Intalattiin Dubaay jiraatti mucaan Masri jiraata yookaan Ijipti jechuudha achi jiraata. Maallaqa ishee hanga ishee luqqaatee mana isa kana galtee sababa isatti haasoftuuf mana saniitii ari'anii baasanii achi galtee hidhamtee wanti ishiin mucaa kanaaf hin ta'in hin jiru. Brother na jaallata taanaan maallaqa ergi. To the point keessaa baasee gurbichi jechuudha. Maallaqa na jaallata taanaan agartee pointiin kuni pointiin kun mataa isaatiin iyyuu akka ishiin jaallanne beekamaadha. Namni kun afachu. Si jaallannaan jaallatu siin jedheen jira. Ila jaalala keessatti jalinnan beekan isaan qajeeluma malee. Jaalala akka inni jirutti fuudhanii sii kennu brother. Garaagarana irraa qoodanii asiin yoon deeme kanatu dhufa asiin yoon deeme kanatu dhufaan beeku. Daandii tokko qofa warri kan beeku. Daasita. Isa booda intalli kun maal taate sitti fakkaate? Walii galan. Maallaqa ergaa fi turte. Nama kana biyya baqaa jira. Ishiin amma ta'e hojii qabdi. Jedheeti ishee amansiise biyya baqaan jira jedheeni. Ila jaalala qulqulluudha kan isheen isa jaallattuu siin jedheen jira. Onni ishee sirrii sana isa jaallatti. Maallaqatti ergaa turte. Gaafa kanaa waan biraa itti himaa, gaafa kaan waan biraa itti himaa, gaafa kaan waan biraa itti isaaf jettee manni ishiin irra naanna'in hin jiru. Faayinaalii dakkamaati. Waan walitti qabatte qabdeet Itoophiyaa dhufteet come on. Dubaay irra gara Itoophiyaa flight gooteet Itoophiyaa irra immoo garam deemti? Gibsi kana deemti. Akka isheen itti garaa nama nyaattu hangam intalli kun jaalalaaf amanamtuu akka taate baay'een ijoollee biyya Arabaa jiranii kun immoo marfata kana keessa yookaan geengoo kana keessa kan isaan jiranii jechuudha. Dhaqxe. Baay'eema waan garaasi nyaatu inni achi hin jiru. Gibsi. Keessa jira. Deemeeraan. Intala biraa wajjin. Dura Gibsi ture gaafa. Achi ture gaafa ishee wajjin haasa'an san jechuudha. Saraan intala kanaa maal taa'ee galcha? Intala mataan gadhiisee biyyatti galchanii brother. Isaafin siin jedhee bara. Ila awwaalchaaf galte intalli kun. Yookaan warra reef daandirratti hojii akkasii hojjetan siin jedhe sana keessaa tokko yookaan immoo ishee bakkeetti baatee sagaagalaa jirtu sana keessaa ishee tokko tashamaaqaa tasabaabiraa kuftee cabdee haftee yookaan Finfinnee kana keessa naanna'aati kan isheen jirtu intalli kun jechuudha. Ila baay'eema waan garaasi nyaatu jechuudha. Hanga kanaatti dubbiin ijoollee kanaa yoo dubbatamanii yoo keessa gadi buunee dubbanne baay'ee ulfaataadha. Dhukkubsannee asii deemna baay'ee. Kanaaf asumatti hodhaamne baay'ee natti tola. Karichi fagoodha waan ta'eef. Yeroo biraa dubbanne. Tole amma yaadni akkuma jettu ta'ee ani amma wantichi dogongora ta'ee osoo hin ta'in hundi walqixa ta'uu hin qabudha. Nam tokko qulqulluudha. Namni kamiyyuu jechuudha. Warra achi jiran miti. Eenyumtiyyuu gaafa jaalala dhugaa nama jaalatu
qulqulluudhuma. Ilaali jechuun dhiiras dubaras miti wanta si jedhu tokkotu jira. Dhiiras dubaras miti. Isa dhugaa gaafa namni kamuu nama jaalatu qulqulluma si jaalatu. Jaalataan gowwaadha jechuudha. Yaa beekta. Yoo gowwooman immoo jaalala irratti gowwoomanii qarshii irratti abshaaloomanii. Yaa naa gala. Jira. Wanti nani jechuu barbaade ilaali akkuma jirutti ta'ee namni tokko hanga barbaade isaa jaalatu hanga barbaade soonni haa jedhu jaalataan gowwaadha akkuma jedhan sanas haa ta'u tokko lama badii yoo ta'e sadi badii ta'uu hin qabudha akka kootti ilaali dhiisika xumurteetta yaada kee. Silaatii kottu waan qabduun sii kaasa. Silaatii jechuudha. Lakkoobsatu hanga tiriliyoonaan deemni lakkoobsi. Argitee? Tokko lama sadii afur shan jedheetti itti fufa. Tokko irratti sirrataa lama reenfa aanaa sagal garagalchuu jedhan. Reenfa aanaa sagal garagalchu. Tokko irratti sirratinaa lammaffaan sirratinaa sadaffaan sirratinaa. Naa gala kun sirratinaan suni ilaali ka amma ilaali wabii akkaataa itti deemtu suni dhimma jaalalaati. Dhimma jaalalaa osoo ta'e guutummaan guutuutti wanti dubbatu kan kee kanatu sirriidha. Kanatu sirrataa kanatu sirrataa sun jechuudha. Kan keetu sirriidha. Jaalala irratti taanaan maaliif jaalala gaafa ta'u namni inni kun nan jaalatu ta'a. Inni kun immoo dhugaa na jaalataa ta'a. Inni sun immoo dhugaa na jaalataa ta'a. Maaliif jireenya keessatti gaafa jiraattu dirqama ilaali hanga biyya lafaa jirtu kanarratti sammuun kee nama wayii wajjin gaa'ela godhatee jiraachuudha. Maaliif karoora keeti. Wanti itti hojjettuufis immoo jijjiirratuuf boru ofii keetii maatii godhattee ijoollee keetiif ta'uudha waan ta'eef jechuudha. Inni kun dhimma jaalalaa keessatti dhimma gaa'elaa keessatti sirriidha. Garuu jalqabbii dhumti erga namoonni sun wal jaalatanii sababbiin itti osoo gaa'ela wajjin hin godhatin nama sooshaal miidiyaa gubbaa irratti beeku. Sanaayyuu immoo nama si'a lama irra deebimee dhiironni ishee gananii nyaatan birrii ishee fudhatanii birrii qofaaf itti deeman. Isa kan ishee qofa dhiisi. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa irratti yoo xiqqaate torbee keessatti namoota lama sadiitu boo'a. Karaa tiiktookii kana namoonni beeka waan ta'eef ni arga waan ta'eef karaa feesbuukii kana namoonni akkas jiran haasa'an waan beekaniif suurota namootaa gisee isaan gadi galabatanii poostii godhan waan hin beekuu fi hin argiti laayik gooti koomentii barreessiti namni kun jechuudha. Nam tokko lama dhimma sana keessa galee haa nyatamu. Akkamitti namoonni jiran sun guutuu baay'ee hunda isaaniitu madaa qaba beekta waan kana namoota hundatu namoonni sun hundi walqixa isaanii walqixa ta'anii akkamitti nyaatamu maaliif ergu nam tokko irratti hin baratamu namarratti yoo barachuu baatu ofirratti hin barata. Beekta nama ollaa kee irratti nam tokko ollaa irraa waa bartame warra ollaa hawaasa irraa mana barumsaa kan deemtu barachuuf waa bartee galtu mana barumsaa san beekti immoo hiriyaa irraa waa bartee galtu. Waan mana ollaatti ta'u waa bartee galte jechuudha. Jaalala keessa galteeyyuu haa ta'u si'a lama balleessite yookaan immoo qarshii ergite nama sana waan jaalattu. Ani amma qarshii erguu san miti kanatti. Qarshii erguu san miti. Namni wayii namatti jaalattu wayii rakkatee yookaan dhukkubatee osoo dhala ciisee jaalala miti hiriyyummaa best friend osoo ta'e beekteeyyuu nama sana qarshii ergitee fayyisuu dandeessa yookaan mana yaalaa akka yaalamu gochuu dandeessa. Kun tola ooltummaa rakkoo keessaa akka bahu gochuu dandeessa. Jaalaluma keessa galteeyyuu namni kun waan wayii rakkate yookaan guyyaa eebba isaa ta'u osoo asis jiraatte osoo wal bira jiraatte hiriyyaan kee gaafa eebbifamtu waan gootaaf miti waan sana gochuu dandeessa. Akkamitti namni si'a lama sadii nyaatamee si'a sadaffaa irratti ji'aan nama kanaaf qarshii erga waa'ee maaliif ergiti maal akka ta'uudhaaf namni kun dhiisi kaalaal namni kun waan barbaades haa hojjetu boru jireenya isheetiifis kan ta'u haa hojjetu namni ji'aan qarshii nama kana irratti ergitu kun namni kun qubeellaan qabuuf beektaa jaarsummaa ergee maatiin hin beeku beektaa jechuun nama kana kasaastee borurraa fudhachuullee nama hin dandeenyedha. Jaalala qofaadha beektaa kanaan dura moo nyaatamteetti si'a lama sadaffaan kun irra deebitee gaafa qarshii ergitee nyaatamtu nama kanaa rabbumti birayyuu gaafa ergitu maal jetteetiin namni kun nagane jette anantummaa jaalalummaa miti laal osuma beektuu ergite maaliif nama sadi nyaatamte jaalala naa ta'a jettee eeguun kan biraati jechuun nama lama sadii afur hanga kudhaniitti nama jaalachuu dandeessa hanga namni rabbi siif kenne sana jechuudha. Eenyumtiyyuu gaafa uumamu nuti waan jarjarruuf malee eenyu keenyaaf iyyuu nama wajjin jiraannu uumamu beektaa gaafa dhalattu iyyuu jechuudha. Garuu nuti dur hawaasa keenya keessatti namni tokko heerumee galee jira hin jiru baay'inaan hin jiru. Yoo galtellee galteetuma achi deebiti jechuudha. Nuti immoo
yeroo ammaa kanatti waan hundi fedha keenyaan waan ta'eefi jarjarree rileeshinii keessas waan barbaade geessee nama 3-4 wajjin rileeshinii goonee 5-6 booddas nama wayii wajjin gaa'ela godhachuu dandeenya. Suni dhimma jaalalaati. Dhimmi qarshii maal godhachi keessa? Amma faca. Yaada araaraa fachu. Wanti inni jedhe ati wanta jette dhimma jaalala ta'e karaa qarshii garuu itti namanu. Amma dhimmuma qarshiitii fi maal kana adda baasuun barbaanne jaalala kana jechuudha. Akkamitti naan jedhu akkamitti gurbaan kun gaafa dhaqu sana maaliif dhaqe? Rakkoo wayiis jira bakka kana sirriitti naa qabadhu. Maallaqni ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 argatte intalli kun eessatti seefaa gootu? Achitti hin danda'amu. Hin danda'amu. Maadaamii sana biratti yoon dogoggore na sirreessa. Maadaamii sana biratti dhiifame taanaani ijoollee maallaqni kennamaniif baay'een isaanii jiru. Kan qilleensa irratti hafe baay'een isaanii jiru. Argatte? Kunis akka rakkoo tokkotti ilaalamuu qaba. Isarra darbee immoo maqaa isheetiin banatteetiin hin gala. Naa kottu. Wayitiin sii deema. Wayitiin sii deemuu deema. Garaa na nyaattu yeroo tokko jechuudha. Namni chaansii akkasii isaanii kennu hin jiru biraazar. Sitti meen jiraam gaafa jalqabaa asii deemtu of tajaajiluuf otoo hin taane sambadiin inni karaa maatii fi inni irra taasifne kun gargari. Asumaayyuu gaafa deemtu siin jedheen jira. Asii gaafa deemtuyyuu ishiin onlaayiniidhaan haa barattu maaliidhaan haa barattu nama kana jechuudha. Argattee? Intalattiin kun maallaqni kun yoo achi ture maal ta'uu deema? Hin bada. Maal ijoolleen baay'een gamoorra darbatamanii hin kufne. Keeziin isaa maalidha? Waan 2-3 ta'uu danda'a. Waan 2-3 kana keessaa maallaqni isa tokkodha. Hin gaafatti irra deddeebite mirga kee gaafachuun immoo tariitii akka waan biraatti ilaalamuu danda'a. Warra san biratti jechuudha. Tokkoffaa tajaajilaaf waan dheerteef mana. That's it. Bakka hamma kana sirraan fuudhani hamma kana kiiloon kaasu. Sayyoo warra imbaasii biyya kanaa fi achitti wanti jedhan sanitti iyyattee maal gootee koomishinii wayii kennite as taree achi taree as deeme achi deeme wanti xiqqoo wayii harka kee irra geesse. Ordaat maatar nama jaalallee kiyya jettu kanatti maal gooti? Maallaqni kun ergama. Taraddaanyaa dha? Eeyyeen. Tokko kun hin jira. Lammaffaa immoo maallaqni achi as ergame kun kan ji'a 2 kan ji'a 3 ta'uu danda'a. Ergamee dhufee as ga'ee jira. Maal godha gurbaan asiiti? Maallaqni kun as ga'ee jira mire akka itti fufiinsa qabaatuuf seenaariyoo biraa boca. Waan biraa bocee qopheesseet ishiidhaa dhiyeessaa jechuudha. Isa keessaa maalidha? Isa amma mana ijaaraa jira jettu kana jechuudha. Ji'a 6 olitti aansee ijaarsa mana kanaatiin maal godha? Intalattii kanarraa maallaqa eebbisiisaa jechuudha. Ji'a 10 gaafa geessu jalqaba irratti sababa jaalalaatiin ergiteefii jirti. Lammaffaa irratti immoo bultii wajjin ijaarrana jedheeni itti oofee jira. Ji'a 6 olitti aansitee mucaa kana tajaajiltee jirti. Al tokko ergitee lammaffaa maaliif ergiti waan inni jedheedhaaf jechuudha. Isa booda immoo maaltu dhufa sitti fakkaate? Manni xumuramee jira. Maaltu jira? Meeshaa mana keessatti. Meeshaa mana keessaa jira. Tariitii immoo isiyyuutti tolee manni kun ijaaramee xumuramee jira. Abbaa manaa gaarii kiyyaan kan ji'a 3 nama kanaatti dhangalaafamaa jechuudha. Faayinaalii gurbichi maal eegalee jira? Isiirraa waan nyaatu nyaatee jira. Kan biraatti darbee jira. Injiru kufteerti intalattii. Maallaqa waggaa 2 asitti nyaatamte. Asitti nyaatamte. Haala kanaan jechuudha. Ayyee haa xumuru. Kontiraata jalqabaati. Kontiraata lammaffaa. Kontiraati lammaffaan immoo nama saniin siin jedhee jira. Doktorichatu eegala. Haa ta'u bakka hamma yaada keenya asirratti haa xumurru. Guyyaa biraatti deebina. Hin xumuramne situ wanti jechaa jira. Ilaa ani asitti yaadni keessa sababoonni isin kaastan sin lamaan birattu yaada sirrii. Sababni isin kaastan jechuudha. Siifis dogoggorri guddaan akka dhiirota biratti jirutti kaasuun kee maaliif yaada waan utubame sababa waan utubame wayiitiif nama amansiisa. Kan isaas akkasuma jechuudha dogoggorri akka shamarran bira jirutti. Isaan immoo maal jedhu? Isaan waan isaan jedhan isaantu beeka kan. Namoonni immoo seenaa kana qabdan dhuguma wanta akkasiis mudatee jiru baay'een isaanii jiru namoonni viidiyoo keenya ilaalanii. Mee isinis yaada keessan nu qooda. Isarra darbee immoo namoonni riyaalitii dhuma akkasitti bifa kanaan maallaqa isaanii nyaatamanii nu wajjin immoo as dhiyaatanii waltajjii keenya kanarratti hirmaatanii sagantaa kanarratti hirmaatanii yaada keessan namootaaf qooduu barbaadan namoota booda dhufaniif akka hin nyaatamneef seenaa keessan irraa namaaf qooduu barbaadan akkasumas immoo nama sin barsiisa waan ta'eef jechuudha wanti kuni koottaa nu dubbisaa isiniin jenna lakkoofsa bilbilaa asirratti argitan kanaanii
galatooma. Yaadni keessan lachuuyyuu sirriidha. Ani tokkofa amma maal gochuun barbaadeseeti. Yaada keessan kana gama araaratti walitti fiduu yaada. Otoo rarraastee hambistee baay'ee natti tola. Sababni isaa jechuudha. Wanti ijoollee kanaa dubbatamee hin dhumuu siin jedheen jira. Otoo kitaabaan barreeffame, otoo fiilmiidhaan hojjetame, muraasa isaa yoo irraa kunnee tariiti isaan itti haa guuttatan waan jedhuudhaan dhiisne malee waan xumuramuu miti. Inni amma faashinii kamiitu dhufe sitti fakkaate? Si jaalladha jedhuuni erga na jaallattee viidiyoo qaama kee duwwaa wayii as ergiitu dhufa. Isa booda viidiyoo sanaan maal godhu sitti fakkaate? Hanga xumuraatti jechuudha. Isa kana torbee chaantutti yoo itti fufne gaariin ta'u. Inni biraan immoo jira. Kan biraan immoo jira. Shamarran maallaqa ofii isaanii baasanii gurbaanas jira. Waan amansiisee jechuudha. Kan cidha guutuu isaa isheen kabar gootutu jira. Cidha guutuu. Cidha inni nama biraasitti kan gurbaan guyyuma san dhufa. Ishima fuudha naanna'ee irratti immoo waan biraa hojjeta. Chiitii haragaa. Sababni maalidhaa? Isheetu gabbaree fuudhe waan ta'eef jechuudha. Mucaa even jechuudha. Even nama beekuu jiraan dhiyeenyatti jechuudha. Maal suufii mucaa kanaa barbaachisu. Sagantaa mana mucaatti qophaa'u, sagantaa mana isheetti qophaa'u, maallaqni gara mucaatti ergame, baasii jiru hunda isheen koontirool gootee, waan jiru hunda isheen baasteet mucaa fuuti. Yaadni keenya waan xumuraa argatu natti hin fakkaatu. Sirriitti irraa haasa'uu barbaada. Keessummaa biraa sin affeerran. Akkuma jalqaba siniin jenne namni waan kanarraa sirriitti dubbachuu dandeessa. Nama jireenya kana jiraati. Biyya Arabaa kanatti. Seenaa kana qabdan namni maallaqa keessan akkasitti nyaatamtan keessummaa taatanii sagantaa kanarratti argamtanii akka sirriitti wajjin hin haasofnu barbaanna. Nu qunnama lakkoofsi bilbilaa keenya kunooti.